hangafoota oduu. Ijiptii fi Suudaan dabalatee biyyoonni kun yaa alagaa Abbayyaa eebbaa piroojeektii hidha haaromsaa irratti akka hirmaatan waamicha godhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad. Mootummaan Iraan qilleensa ishee hidhuun dhaga'amee jira. Akka odeeffamaa jirutti icciitii weerara gaadiinsa akka irratti fudhatamuuf adeemu dursuun argachuutu himama. Tiraamp dura taa'an Fed Jeroom Paawel hatattamaan aangoo gadhiisuu qaba jedhan. Israa'el yeroo dhukaasa dhaabu Iraan Siiriyaa irratti Raashiyaa waliin marii dhoksaa taasisaa jirtu. Gabaasa Israa'el Raashiyaa waliin dippiloomaasii duubatti hafummaa qabdu jedhamtu haleellaa Iraan irratti raawwattu erga dhaabdee booda qophii naannoo haaraa ibsuuf tattaaffii taasifamaa jirutu akka ta'e himamam. Abbaan alangaa Israa'el daawwannaa Ameerikaatiin walga'ii dhaddacha malaamaltummaa Netanyaahuu torbaan dhufuu haqee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp dhaddachi Netanyaahuu akka haqamu irraa deddeebiin gaafachaa turuun dhaddachi muummicha ministeeraa Israa'el irratti gaggeeffamaa ture adeemsa falfalaa jechuun ibse. Ashama harkaa fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Arbii Miidiyaa Konnekshin kan amma dhaggeeffattan kun hangafoota guyyaa irraatiif qabanneen jalqaba irratti warri gara toora Arbii Miidiyaa Konnekshin dhuftan toora keenya kan yuutuubii sabiskiraayib godhaa toora keenya immoo mallattoo pilaasii rukutaas makamaa akkasumas toora peejii keenya Arbii Miidiyaa Konnekshin kan jiru loogoo haarawaan kan banamee jiru hunda isaatuutu falaayuu sabiskiraayib gochuudhaan as makamaa isiniin jenna amma balballoomii oduu guyyaa irraatiif qabadhetti ce'aa na wajjin turaam. Oduu simbirtuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa har'aa gadiin bahee paarlaamaa irratti qabannee jirra. Isin biraan kan geenyu ta'a nu wajjin tura. Ijiptii fi Suudaan dabalatee biyyoonni kun yaa alagaa Abbayyaa eebbaa piroojeektii hidha haaromsaa irratti akka hirmaatan waamicha godhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad. Ijiptii fi Suudaan fulbaana keessa piroojeektii hidha haaromsaa keenya yeroo eebbifannu gammachuu keenya akka qooddatan kabajaan isin affeerreerra jedhan ministeerri muummee Abiyyi Ahmad. Ijiptii, Suudaanii fi biyyoonni yaa alagaa Abbayyaa yeroo akkaan waliin ta'uun fulbaana keessa haaromsa keenya yeroo eebbifannu qooddattoota gammachuu keenya akka taatan kabajaan isin affeerreerra jedhan. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa fulbaana 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebbifamuu eeraniiru. Eebba hidha haaromsaa jeequu qabnaa jedhanii kan yaadan jiru garuu hin danda'an ni eebbifnaa jedhan. Hidha haaromsaa Ijiptii fi Suudaaniif eebbaadha kan jedhan Ijiptii, Suudaanii fi biyyoonni yaa laga Abbayyaa yookaan Naayilii fulbaana keessa yeroo roobni hodhatu waan eebbifnuufi qooddattoota gammachuu keenya akka taatan maqaa mana maree kabajamaa kanaan waamicha koo isiniif dhiyeessaa jedhan. Ministeerri muummee Abiyyi hidha Aswaanii bishaan litiraa tokkollee hin hir'isne Ijiptis ta'ee Suudaan akka rakkatan hin barbaannu jedhan. Itoophiyaan lammiilee Ijiptii waliin hojjechuuf haasa'uu fi qophii ta'uus dubbataniiru. Oduu itti aanutti yoo jennu mootummaan Iraan qilleensa ishee hidhuun dhagahamee jira. Akka odeeffamaa jirutti icciitii weerara gaadiinsa akka irratti fudhatamuuf adeemu dursuun argachuutu himama. Ameerikaan lammii ishee kanneen ta'an haga xiqqaa Iraan qilleensa ishee bantuu eeggachuun ariitiin keessaa bahaa jechuun dhaamsa dabarsiteefi. Kan Iraan keessaa nama wayiitu hin qabu haa ta'u garuu lammii Iraan ta'anii kanneen lammummaa Ameerikaatis qabanidha. Gama kaaniin mootummaa Iraan eegaa lolli irratti gaggeeffame biyyoota daangaa waliin qabdu maraa keellaa cimsitee kaa'uun waan seenuu fi bahullee akka malee eegumsa godhaa jirti. Akka himamaa jirutti basaastota baay'ee paaspoortii Ameerikaa gatuun paaspoortii Iraan qabatanii daangaalee kanneen baafachuu yaalan hedduu qaqqabuun to'annoo jala oolchutu himamaa jira.
Gama kaaniin yeroof halkan edaa intarneetaa fi ibsaan Iraan keessatti yeroof mutu himamaa waan sababee wanti himame hin jiru. Peentaagoon Ameerikaa ibsa baaseen niwukileerri Iraan miidhaan irraa gahe yoo Iraan ammaan eegaltee deebisuuf waggaa 2 itti fudhata jechuun ammaaf waan nu yaaddessu hin qabu jechaa jiran. Ameerikaan afaaniin haa jettu malee niwukileerri Iraan xiqqoo akka hin miidhamne satalaayitii fi ajajoota waraanaa Iraan dhageeffachuun piroosentii 100 qulqulleeffatanii jiran. Akka xiinxaltoonni jechaa jiranitti sababni Iraan qilleensa ishee hiiteef weerara gaadiinsaa yookaan daahannaadhaan weeraruudhaaf kan Ameerikaan deddeebite irratti fudhachuu malchuuf jechuun dubbatan. Itti dabaluun za'a 24 as deemaa jiru keessatti waatu mudachuuf ta'a jechuun tilmaamaaru. Gama kaaniin ministeerri ittisaa Iraan icciitii maraa harkaa qabna Israa'elii fi Ameerikaa akka ajjechaan Khamenei irratti hojjechaa jiran haa ta'u garuu wanti beekuu qaban weerarri tokko Iraan irratti fudhatamnaan Israa'el kaartaa jedhamtu akka seenaatti addunyaa wal gaggaafachuu jiraatti jechuun dhaabatte. Waggoota 3 darban kana xayyaaronni fe'iinsaa gurguddaan Ameerikaa meeshaalee waraanaa geessuun gara Israa'el deddeebi'aa jiru akkasuma bidiruuleen meeshaa waraanaa fe'ee gara Israa'el adeemaa jira jedhame meeshaa walitti qopheeffatanii jiran. Gaadiinsi kun yookaan walitti daachuun kun weerara eegaluu qofa hafe jedhamaa jira. Dubbiin jajjabduu lolli kun kan guutuu jidduu galaa bahaa qaqqabuu ta'a yeroo tana jechuudhaan xiinxaltoonni dubbataa jiru. Tiraamp dura taa'aa Feed Jerome Powell atattamaan aangoo gadhiisuu qaba jedhan. Pirezidaantiin Ameerikaa qeeqa Powell irratti qaban haaromsuudhaan gocha badaa raawwate jedhame irratti waamicha qorannoo koongiraansii akka gaggeeffamuu fi callisanii deeggaran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp roobii galgala akka jedhanitti dura taa'aan Federaal Riizervii Jerome Powell hatattamaan aangoo gadhiisuu qaba jedhan. Tiraamp kana kan dubbatan waltajjii isaanii Truth Social irratti yoo ta'u barruu oduu waa'ee bilbila daayirektarii ejensii faayinaansii mana jireenyaa federaalaa Wiliyaam Pulte irraa dhufe kan koongiraansiin Powell akka qoratu gaafate qoodaniiru. Toolaat hatattamaan aangoo gadhiisuu qaba jedhee maqaa ijoollee isaa Powell fi fayyadamee seenaa Bloomberg waa'ee Powell eeruun ibsa Pulte kennaniin koongiraansiin Powell irratti qorannoo akka jalqabu gaafataniiru. Waan inni loogii siyaasaa fi ibsa dogongoraa dhaddacha seeneetii irratti kenne jedhee ibse. Powell waa'ee malummaa fi baasii haaromsa waajjira muummee federaalaa doolaara biiliyoona 2.5 karoorfame soba jechuun himate fakkeenya ifa ta'ee gocha badaa jedheera. Tiraamp Powell irraa deddeebiin qeequun isaanii keessumaa dhalaa hir'isuu harkifachuu isaaniiti jedhame. Israa'el yeroo dhukaasa dhaabuu Iraan Siiriyaa irratti Raashiyaa waliin marii dhoksaa taasisaa jirtu gabaasa Israa'el Raashiyaa waliin dippiloomaasii dubbatti hafummaa qabdu jedhamtu haleellaa Iraan irratti raawwattee erga dhaabdee booda qophii naannoo haaraa ibsuuf tattaaffii taasifamaa jirtutti akka ta'e himama. Israa'el yeroo dhukaasa dhaabuu Teheraan waliin irra ga'etti Iraanii fi Siiriyaa irratti Raashiyaa waliin marii dhoksaa taasiftee akka turte gabaasni roobii darbee ba'e ni mul'isa. Biroodkaastiin mootummaa Israa'el kan akka jedhetti Teel Aviv Iraanii fi Siiriyaa lamaan ilaallatu furmaata dippiloomaasii argachuuf carraaqqii taasiftee Mooskoo waliin quunnamtii sadarkaa olaanaa qabatteetti.
Raashiyaan Israa'elii fi Iraan gidduu seenuuf yaada dhiyeessite hordofuun aangawoonni Israa'elii dhukaasa dhaabuun erga labsamee gara torbaan tokko booda Mooskoo waliin marii jalqaban jedhameera. Qabiyyee marii kanaa ilaalchisee ibsi addaa gabaasa kanaa keessatti hin kennamne. Gama biraatiin Israa'el Iraan irrattis US waliin waliigaltee bal'aa akka barbaaddu himama. Akka gabaasa kanaatti muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netanyahuun torbee dhufu pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin Waashingitanitti wal arguuf karoorfame irratti dhimmicha ni kaasu jedhamee eegama. Israa'el waliigaltee kanaan dura Libaanos waliin taasifameen walakkatu Iraan irratti bu'uura kaa'uuf akka kaayyeeffattee himama. Israa'el haleellaa xayyaara Iraan irratti waxabajjii 13 kan jalqabde yoo ta'u, haleellaa xayyaaraa Tiraampii waxabajjii 24 labsii dhukaasa dhaabuu hordofuun kan dhaabbattee ture. Erga dhukaasa dhaabuun Iraan waliin taasifame hojiirra oolee booda qondaaltonni Israa'el waliigalteewwan idileessuu babal'isuu fi mari'achaa kan turan yoo ta'u, waliigalteewwan Abrahaam jedhamuunis beekamu akkasumas qaama tattaaffii kanaa ta'e mariin Siiriyaa waliin taasifamaa jira jedhameera. Oduu keenya kan xumuraaf qabanneen abbaan alangaa Israa'el daawwannaa Ameerikaatiin walga'ii dhaddacha malaamaltummaa Netanyaahuu torbaan dhufu haqee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp dhaddachi Netanyaahuu akka haqamu irraa deddeebiin gaafachaa turan. Dhaddachi muummicha ministeera Israa'el irratti gaggeeffamaa ture adamsa falfalaa jechuun ibse. Abbaan alangaa Israa'el daawwannaa Ameerikaatiin walga'ii dhaddacha malaamaltummaa Netanyaahuu torbaan dhufu haqee jira. Abbaan alangaa Israa'el gaafii muummicha ministeera Beniyaamin Netanyahuun pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin wal arguuf gara Waashingtan deemuuf karoorfataniin dhaddacha malaamaltummaa isaanii irratti dhaddacha torbee dhufu akka yeroo biraatti dabarsan raggaasiseera jechuun miidiyaaleen biyya keessaa kibxata ibsaniiru. Muummichi ministeera Israa'el torbee dhufu Ameerikaa daawwachuun Tiraampii fi qondaaltota olaanoo Ameerikaa biroo waliin waraana Gaazaa, Iraanii fi dhimmoota naannoo biroo irratti mari'achuu jiru jedhame. Akka miidiyaan Israa'el kana jedhamu tamsaasa kallattiin ibsee jedhutti Netanyahuun daawwannaa US godhan kaasuun torbaan dhufu walgahii dhaddacha isaa akka haqamu gaafate. Abbaan alangaas gaafii isaa raggaasiseera. Walgahii dhaddacha torbee kanaas gaafii wal fakkaatu muummichi ministeera erga dhiyeessanii booda mana murtii aanaa Yerusaalemiin haqameera. Haqamuun kun kan dhufe erga Tiraamp dhaddachi Netanyaahuu akka haqamu irra deddeebiin waamicha dhiyeessanii booda dhaddachi muummicha ministeera irratti adeemsa falfalaa jedhanii waamu. Netanyahuun himannaan malaamaltummaa hannaa fi amantaa cabsuu kan yoo mirkanaa'e hidhaa fiduu danda'u isa mudata. Ji'a gurraandhalaa keessa Netanyahuun dhimma 1,200 fi 4,000 waliin wal qabatee gaafii fi deebii kan jalqabe yoo ta'u kana ni haalu. Abbaan alangaa waliigalaa dhimmoota kanaan wal qabatee himannaa dhumaa adoolessaa bara 2019 dhiyeesse. Dhaddachi isaanii caamsaa 24,2020 kan eegale Netanyahuun seenaa biyyattii keessatti himatamaa yakkaa ta'uun ejjennoo kana kan fudhatan hoogganaa Israa'elii ta'aa jiru isa jalqabaati. Akkasumas himannaa yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamuun kan isa mudate yoo ta'u, manni murtii yakka idil addunyaa adoolessa 2024 keessa isaa fi ministeera ittisaa duraanii Yoav Galantii irratti ajaja hidhaa kan kenne yoo ta'u, Gaazaa keessatti gocha hammeenyaa raawwatameen wal qabatee konkolleessa 2023 irraa eegalee namoonni 56,600 ol irraa caalaan isaanii dubartootaa fi daa'imman ta'an ajjeefamaniiru.
daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora chaanaalii YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Konnekshin oduun keenya kaardhaaf qabannee kanuma hanga kan biraatii walitti deebinuti turtii gaarii qabaadhaa.